muuziqaa ajaa'ibaa fidee dhufeera. Muuziqaa jaalalaati. Mi karuma viidiyoo haa deemnu osoo waan akka baay'een dubbanne gara viidiyoo let's go waliin dhageeffanna. Osoo anuu takkanaa se'in jarjartee silaa kuma haasoftaa jarjartee atuu kuma haasoftaa jarjartee akkamitti olii galla waliin gallu anaafati duraanuu biyyasi shakkee jira garaanuu akkamitti olii galla waliin gallu anaafati duraanuu biyyasi shakkee jira garaanuu. Walaloo fi yeedaloon kaman jirre kana viidiyoon illee yaabbadeenu viidiyoon illee kaman jirre kana viidiyoon illee waraabameera. Dalagaa ajaa'ibaatiin gadi ba'ee joobinu haga yoona eessa ture yoon ani maan argin isin argitanii jirtaniif muuziqaa kana namni baay'ee waan argin natti fakkaatu. Haa ta'u malee muuziqaa ajaa'ibaati. Muuziqaa feemasii ta'uu qaba ture. Garuu namni baay'een waa'ee poolitikaa malee waa'ee akkanaa kana fiqirii kana keessa hin jirtu Oromoo rakkoosan. Gamanuma gara viidiyoo let's go. Jiraachuuf hunda danda'eera haati kanan beektu amma nagaheera dalgaloota beeke gaaf turaatu obse baradeera sichanaa jintaatu riiba kiyyanniisu abjuu sodaa furmaatan qabu keenya kana booda riiba kiyyanniisu abjuu sodaa furmaatan qabu keenya kana booda waliin turre malee nuti waliin beeknu nagaa ta'ii jireenya waliin jeeqnu waliin turre malee nuti waliin beeknu nagaa ta'ii jireenya waliin jeeqnu eegasii toluun badii fakkaate qalbiin fedhus garaan kiyya fagaate si waliin jireenya nan sodaadha teekiyyatti hin gaabu nan fagaate. Kanuma mara sodaachifteeni mucatti kanuma mara miiteeni waa namoonni wal jaalattanii fageenya irraa wal jaalattanii osoo wal bira jirtanuu wal jaalattanii walii galuu dadhabda muuziqaa kana wal affeera. Eegasii toluun badii fakkaate qalbiin fedhus garaan kiyya fagaate si waliin jireenya nan sodaadha teekiyyatti hin gaabu nan fagaadha si waliinuu nan ture hammeenya danda'e an jiraachuun nan dhibu sirraa gargar ba'e an deemisiin jedhee beenu beenu na dhiiftatti jedhee yaadan seenu an deemisiin jedhee beenu beenu na dhiiftatti jedhee yaadan seenu. Isinitti haa tolu kaman jirre kana muuziqaan viidiyoo daansii kaman jirre malee. Kaleessan nameera jibba caali tolcheen itti beeka ofiinu fallaanu gaddu fufii gaddee yoon gammade seeka waa'ee kee jiraadhu waa'ee koona beeka. Riiba kiyyanniisu abjuu sodaa furmaatan qabu keenya kana booda riiba kiyyanniisu abjuu sodaa furmaatan qabu keenya kana booda waliin turre malee nuti waliin beeknu nagaa ta'ii jireenya waliin jeeqnu waliin turre malee nuti waliin beeknu nagaa ta'ii jireenya waliin jeeqnu atis filadhu waan fedha kee tahee anis mirga sirraan qabu yaada kee harkeensi hubadheen jira haala kee lamuus hordofuu jedhi faana kee atis filadhu waan fedha kee tahee anis mirga sirraan qabu yaada kee harkeensi hubadheen jira haala kee lamuus hordofuu jedhi faana 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 kee.
lamuus hordofuu jedhu faana kee lamuus hordofuu jedhu faana kee. Wow, bro, amazing, man. You know what I'm saying? Wow. Kan watti ansuudhaan muuziqaa tokkosi akkanaa kana qabadhee akkasiniif viidiyoo barbaadan YouTube kiyya subscribe godhuudhaan like share godhuudhaan na bira dhaabbadha. Hojii itti aanullee hin fida. Waan garagaraa waan guddaa hojjechuuf waan deemuuf support na gochuun keessan na barbaachisa. Yaada commentii kenna. Hamilee naa taha. Kanaaf subscribe godhu na bira dhaabbadha. Galatooma isiniin jedha. Haga viidiyoo itti aanuun walitti deebinutti. Peace out.